Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne ta'an suuraan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra hangaruma sagantaa kanatti nu wajji turaan affeerraa kenna. Kallatti mangara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru mormiin yookaan lagannaan ogeeyyii fayyaa akka guutuu Itoophiyaatti itti fufee jira. Mootummaan immoo faallaa kana lagannaan hojii kamiyyuu hin jiru. Hojiin fayyaa buufataalee fi akkasumas hospitaalota biyyattii guutuu keessatti adda citiinsa tokko malee hojjetamaa jira jedhee jira. Dabalata oduu kana qaba. Oduu itti aanu Jawaar Mohammad mootummaa qeeqee jira. Mootummaa ka qeeqee piroojeektii calaqqisuudhaaf mootummaan birrii tiriliyoona 2 ol baasee jira. Kun immoo biyya beelessa jechuudhaan haasaa taasisee jira. Dabalata oduu kana bal'inaan qabadhee jira. Oduu olmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argadhe jedhee jira. Mootummaanis ibsa baaseen waraana bilisummaa Oromoo baatii tokko keessatti Oromiyaa keessaa ni dhabamsiisa yookaan ni barbadeessa jedhee jira. Guutuu oduu kanneenitti fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Lagannaan hojii ogeeyyii fayyaa akka guutuu biyyattiitti itti fufee jira. Ogeeyyiin fayyaa gaafilee gaafataniif deebii dhabuudhaan lagannaa cinaa irraa gara lagannaa guutuutti seenuudhaan har'a guyyaa lammataa yookaan lammaffaa itti fufanii jiru. Mootummaan deebii deebisuu caalaa faallaa isaanii deemuu itti fufee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee ministeerri fayyaa ibsa baasee jira. Ministeerri fayyaa ibsa baaseen tajaajilli dhaabbilee fayyaa akka biyyattiitti addaan citiinsa tokko malee hojiirra jira jechuudhaan ibsee jira. Ministeera fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa tajaajila dhaabbilee fayyaa naannoo hunda keessatti addaan citiinsa tokko malee itti fufee jira jechuudhaan ibsitee jirti. Ministeerri kun ibsa kana kan kennan yeroo ogeessonni fayyaa lagannaa hojii taasisuun hojii dhaabuun hospitaalota garaagaraa keessatti tajaajilli adda cituun maddoota garaagaraa irraa yeroo himamaa jirutti. Dr. Maqdas Dhaabaa turtii kaleessa galgala BBC waliin taasisaniin ogeeyyiin fayyaa buufataalee fayyaa fi akkasumas hospitaalota keessatti dhukkubsattoota ciisanii yaalamanii fi deddeebi'anii yaalamaniif addaan citiinsa tokko malee tajaajilli kennamaafii jira jettee jirti. Gara biraatiin immoo hawaasa fi hayyoonni akkasumas qaamoleen garaagaraa ibsa ministeerri fayyaa baase kana ajaa'iba jechuudhaan maal jechuudha jechuun hedduun gaafii gaafatanii jiru. Hawaasni bal'aan waan dhageenye miti osoo ija keenyaan arginu waan jiru odoo argan hin jiru jechuun maal jechuudha jechuun gaafii gaafataa jiru. Walumaa galatti haalli jiru ka wal tasgabbeessu odoo hin taane gara haala walxaxaatti ka deemaa jiru akka ta'e hedduun dubbataa jiru. Industiriin sukkaaraa rakkoo garaagaraatiin qormaata keessa galuu fi hedduun kasaaraaf saaxilamuun himamee jira. Akka qorannoon dhiyeenya kana bahee agarsiisutti warshaaleen sukkaaraa Itoophiyaa rakkoo diizaayinii bu'uuraa, hanqina mallaqaa, hanqina humna namaa yookaan dandeettii akkasumas rakkoo nageenyaatiin wal qabee akka jiru mirkaneessee jira. Akka qorannoon Inistituutii qorannoo imaammata qorata adda duree Dr. Mokonnin Baqqalaa dhiyeessaniin warshaaleen sukkaaraa ijoo kanneen akka Kasamii fi Xaanaa Balas itti fayyadama jallisii baay'ee gadi aanaa agarsiisaa kan jiran yoo ta'u kunis dandeettiin oomisha isaanii haalan gadi bu'aa akka ta'e mirkanaa'ee jira. Keessattuu warshaan sukkaaraa Kasam lafa heektaara 20,000 irratti karoorfame keessa parsantii 16.2 qofa jallisiin kan hojjetamaa jiru yoo ta'u kunis baay'inaan hawaasa naannoo waliin wal dhabdee uumamerraa kan ka'e akka ta'e himamee jira. Bajeta yookaan faayinaansii wal qabatee qorannoon kun kan agarsiisu pirojektoota jallisii hedduu keessatti baasiin pirojektoota haalan yookaan parsantii 78 dabaluu isaati. Dabalataanis oomisha qonnaa gaarii hin taane akkasumas oomishaalee oomishtummaa fi gabaa mijataa ta'e dhabuun dandeettii faayinaansii pirojektii kana irratti dhiibbaa hamaa geessuun himamee jira. Akkasumas hirmaannaan damee dhuunfaa daanga'ee fi yookaan daangeffamee fi hanqinni humna namaa ogummaa qabuu rakkoo kana daran hammeessee jira jechuudhaan himamee jira. Walumaa galatti hanqinni bajataa yookaan faayinaansii akkasumas hanqinni dandeettii humna namaatii fi haalli nageenyaa rakkoo guddaa warshaalee kanaa kan ta'e akka ta'e mirkanaa'ee jira.
Oduun itti aanu dhaabbanni Hindii Itoophiyaa keessatti waggaatti xaa'oo meetirii toonii 75,000 oomishuuf qophii akka jalqabe himamee jira. Dhaabbanni Allied Chemicals jedhamu kun Itoophiyaa naannoo Oromiyaa magaalaa Adaamaa keessatti waggaatti xaa'oo meetirii toonii 75,000 oomishuuf qophii jalqabuu beeksisee jira. Warshaan oomisha xaa'oo ji'oota lamaan dhufan kana keessatti oomisha yaalii eegala jedhamee eeggamu kun ijaarsi isaa xumuramee akkasumas maashinoonni harki caalan biyyatti galfamuu kan gara biyya keessaa galfamuu isaanii itti aanaan hojii gaggeessaa ol'aanaan dhaabbatichaa obbo Raagiheev Sheetii himanii jiru. Itoophiyaan fedhii xaa'oo ol'aanaa akka qabdu hubachuun hojiitti akka seenan kan dubbatan hojii gaggeessan kun maashinaroonni hundi yeroo gara biyya keessaa galfaman oomisha kan eegalu ta'uu himee jira. Warshaa xaa'oo kanaaf kaapitaalli jalqabaa birrii miliyoona 113 kan ramadame yoo ta'u xaa'oo fi koompaawundoota naayitiroojiinii oomishuuf Komishinii Investimentii Itoophiyaa irraa hayyama argatu isaa gaazexaan Riippoortar gabaasee jira. Akkasumas itti aanaan hojii gaggeessaa kun akka jedhanitti haalli nageenya Itoophiyaa amansiisaa yoo ta'ee fi deeggarsi mootummaa yoo itti dabalame fedhii xaa'oo Itoophiyaan qabdu irraa gara walakkaa oomishuuf warshichi dandeettii akka qabu ibsee jira. Oduu oolmaa Oromiyaatiin lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen milkaa'uu himee jira. Mootummaan immoo waraana bilisummaa Oromoo baatii tokko keessatti dhabama taasisuuf akka karoorfate ibsa baasee jira. Ibsa baaseen waraana bilisummaa Oromoo irratti baatii tokko keessatti duula bal'aa banuudhaan Oromiyaa keessaa balleessuu yookaan yoo dadhabe dadhabsiisuu duula bal'aa banuuf akka karoora qabu himee jira. Inni viidiyoo irratti argitan kun immoo Koloneel Admaasuu Alamuu jedhama. Waraana bilisummaa Oromoo baatii tokko keessatti Oromiyaa keessaa barbadeessina jechuudhaan namni dubbate isa kanaadha. Waraana bilisummaa Oromoo baatii tokko keessatti Oromiyaa keessaa qulqulleessuuf akka karoora qabanis himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo kun karoora waggaa 7 guutuu bahaa bahee fi akkasumas fashalaa ture jechuudhaan deebii kennee jira. Waraana bilisummaa Oromoo baatii tokko miti waggaa 10tti kanaan booda haalli isin ittiin balleessuu dandeettan tasumaa hin uumamu jedhee jira. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo kibba baha Oromiyaa Arsii bahaatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen milkaa'uu ibsee jira. Arsii bahaa aanaa mul'eessatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa kaan madeessee kaan immoo addunyaa kanarraa geggeessuun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo akka irratti argate ibsee jira. Dabalata oduu kana yeroo itti aanutti qabannee dhufna. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa aanaa Sibuu Sireetti haleellaa loltoota mootummaa irratti har'a barraaqan raawwateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo gabbataa argadhe jedhee jira. Aanaa Sibuu Siree ganda Tuqaa Abboo jedhamutti haleellaa barraaqan loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa hedduu hojiin alaa akka taasisee fi hedduu haleellaa raawwateen addunyaa kanarraa battalumatti godaansee hedduu madoodhaan akka adabe odeeffannoo nu ga'e ibsee jira. Odeeffannoo kanas dabalata isaa yeroo itti aanu qabannee dhufna. Walumaa galatti bakakkaa birgeedina har'a barraaqan bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun loltoota mootummaa hedduu hojiin alaa akka taasisaa jiruu fi akkasumas meeshaalee hedduus akka hiikkataa jiru odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Haleellaa bakkoota garaagaraatti raawwataa jiru kanaan miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun hedduu addunyaa kanarraa godaansise hedduu immoo harkaan qabee injifannoo boonsaa akka irratti argate odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaatti humna haaraa yeroo dheeraaf leenjisaa ture eebbisee jira. Jawaar Mohaammed baasii tiriliyoona 2 olii fi akkasumas pirojektoota tiriliyoonni 2 olii itti baasii ta'an akkaan qeeqee jira yookaan cimsee qeeqee jira. Jawaar Mohaammed mootummaan waggoota 6 darban kana keessatti pirojektoota calaqqisoo ta'an qofaaf mallaqa biyyattii tiriliyoona 2 ol baasee jira. Baasiin bahee kun immoo karooraan ala waan baheef yookaan osoo ittiin karoorfatin waan baheef har'a hojjettoonni mootummaa beelaaf akka saaxilaman taasisee jira jedhee jira. Baasii kanaan kaaznan mootummaa qullaa ta'e jechuudhaan qeeqa hamaa yookaan cimaa qeeqee jira. Misoomsuun rakkoon qabu. Misoomni calaqqeen lammii ijaallaalee biratti beela'u garuu
kan gatii hin qabnee fi jijjiirama biyyattii hin finne. Garuu pirojektoonni mallaqni hanga ga'u itti beekuni pirojektoota calaqqee yookaan calaqqisoo yookaan biliclicii mootummaan gurra ofii ittiin tolfatuu fi misoomse qofa jedhee jira. Pirojektoota calaqqisoo jedheenii fi akkasumas baajata isaanitti ba'e Jawaar Mohaammed tokko tokkoon kaa'ee jira. Akka itti aanu kanatti qabannee jirra. Yeecaakkaa pirojektii yookaan pirojektii caakkaa jedhamuuf birrii tiriliyoona 1.5 paarkii Inxooxxootiif biliyoona 6 paarkii Yuunitiitiif biliyoona 5 paarkii Wadaajinat jedhamuuf biliyoona 5 muuziyeemii fi saayinsiif biliyoona 10 mana kitaabaa Abroot jedhamuuf biliyoona 6 muuziyeemii masaraa mootummaa guddichaaf biliyoona 10 siidaa yaadannoo injifannoo Adwaatiif biliyoona 20 paarkii Masqal Addabaabaayitiif biliyoona 4 konvenshinii idil addunyaatiif biliyoona 40 koriidarii Finfinnee feezii tokkoffaatiif biliyoona 100 haaromsa waajjira kaantibaa magaalaa Finfinneetiif biliyoona 2 Gorgoraaf biliyoona 5 Wanciif biliyoona 5 Cabaraa Corcoraaf biliyoona 10 Matahaaraa Riizoortiif biliyoona 30 isaan kanneen yoo ta'an eda'amni pirojektoota kanaa birrii tiriliyoona 2 ola akka ta'ee fi isaan kunniin immoo pirojektoota gurguddaa fi xixiqqoolleen kana hafan akka jiran eeree jira. Baasii ba'ee kana haala kanaan erga ibsee booda Jawaar Mohaammed gaafii gaafate baasiin hangana ga'u kun pirojektoota kana irratti yoo dhangala'u carraa hojii namoota meeqaaf uumee jira. Akkasumas pirojektoota kana irraa oomishni hangamii oomishamee jira. Oomisha irraa oomishame keessa hangamtu ala ergamee galii hangamtu ala ergii irraa argame jechuudhaan gaafatee jira. Kana jechuun koo baasiin ba'ee bajanni biyyattii itti qisaasa'ee galiin kaalkuleet yoo kan ta'u taate zeeroodha jechuuf jedheeti. Odoo galiin gahaan irraa galee immoo har'a hojjetaan mootummaa daabboo beela'ee jedhee yeroo gaafatutti kaasnan qullaa ta'uu irraa kan ka'e wanti isaaf kennamu akka daabboo itti nyaatu isa gargaaramuun dhabamuun rakkoo kanarraa kan dhufe jedhee jira. Rakkoon kun immoo walumaa galatti wantoota dursi kennamuu qabuuf dursa kennuu dhabuu karooraan hojiin hojjetamuu dhabuu biyyattii gara hiyyummaatti geessee jira jechuudhaan dubbatee jira. Oduun itti aanu caasaan hangaa'ota mootummaa bulchiinsaaf nageenya gandaa hanga godina mooraa leenjii waraanatti ergaman hedduun lubbuu kan dhaban yoo ta'u hedduun immoo mooraa keessaa baduun dhagahamee jira. Hangaa'onni kunneen dirqiidhaan ilma hiyyeessaa gara mooraa leenjii waraana mootummaatti ergaa turan kan didee mooraa saasanne waxalaa turan. Dabareen isaan ga'e immoo isaanis leenjii waraanaa akka fudhatan dirqamaan gara mooraa leenjii waraanaa geeffaman. Isaan kunneenis akka guutuu Oromiyaatti 17,000 kan ta'an gara mooraa leenjii Awaash Bishoolaa jedhamutti kan geeffaman yoo ta'u namoota kanneen keessaa namoonni 7 ol kan du'an akka ta'e hedduun immoo kan dhukkubsatan akka ta'e odeeffannoon bahe ibsee jira. Kan du'an nama 7 reeffi isaanii gara maatii isaanii kan ergame yoo ta'u kan dhukkubsatan hedduun illee guyyaa itti du'an lakkaawataa kan jiran akka ta'e odeeffannoon bahe ibsee jira. Kun akkuma jirutti ta'e rakkoo achi keessa jiru dandamachuu dadhabuudhaan hedduun kan miliqan yoo ta'u yoo xiqqaate 200 akka badan odeeffannoon bahe ibsee jira. Sababoonni namoota kana lubbuu galaafate tokko qilleensi mooraa leenjii keessa jiru baay'ee ho'aa fi ulfaataa ta'uu 2 leenjiin kennamaa jiru humna isaaniitii ol ta'uu 3 hedduun isaanii durumaayyuu rakkoo fayyaa kan qaban akka ta'ee fi mooraa keessatti rakkoo ture dandamachuu dadhabuun lubbuun isaanii akka dabre himamee jira. Kanaan wal qabatee qaamota garaagaraa irraa dhaamsi nu gahee jira. Dhaamsi nu gahees warroonni haftan warroota kanarraa baradhaa. Wanti har'a ilma hiyyeessaa irratti dalagan boru isin dhaqqaba. Namuu waan facaafate haamata. Ilma hiyyeessaa ija dunuunfatuun qoraanii ibidda waraanaa taasisuuf warroonni dunuunfattanii hojjettan kanarraa baradhaa jedhamtanii jirtu. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamoota hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu nagatti nuu turan hawwii kenna nagatti nuu tura.